Harka fuunee jirra jirtu kabajamtoota peejii koo yookiin FB kooti. Halkan kun maal fakkaata jiruuf jireenya haalli qilleensaa warri biyya keessaas warri biyya hambaa jirtanis nageenya badhaadhaa jirtani. Mee eegalaatii xiqqoo irratti dubbanna. Yoo warri onlaayinii jirta yeroo kanatti xiqqoonni yeroo kana dhufee galuu na barbaachiseef waan addaatiif osoo hin taane obboleessa tokkotu Saudi Arabiyaa jiraatan fakkaata. Saudi Arabiyaatti bakka ijoolleen keenya achi jiran kan galaanarra afaan qurxummii keessaa ba'anii akka ta'etti ta'anii warra laga ce'anii rakkoo guddaarra jirantu jiranii. Dubartiin ilmaan baattee mana hidhaatti gatamtee achitti nyaanni hin jiru, akkaataatti huccuu miiccatan hin jiru, ibsaan hin jiru warra jedhanitu jira. Egaa kuni dhimma siyaasaa wal qabatu osoo hin taane dhimma oromummaa dhimma biyyummaati. Kuni maaliif jennaan namni lammiin biyya tokkotti deemee rakkatuun mirgi isaa sarbamuun baay'ee tokko namatti ulfaata. Kun qaama kamiinuu kan wannoo jedhu osoo hin taane an yeroo kanatti liibii galuu waan barbaade osoo hin taane isuma dhugaa dubbachuuf isinitti ta'edha. Daa'ima xiqqaadha gurbaan garaana nyaateen. Maaliif jennaan maaltu jira mee yoo xiqqaate maatiin keenya dhimma kana kun mootummaatti nuuf dubbataa jira laata? Nun maatii keenya akka kana waan oolle laata? Amma yeroo nun jirru kuni dhimma lubbuuf dhimma jiraachuu dhabuuti. Waggaa tokko guutuu fi waggaa tokkoof ji'a 5 warra jirrutu jirra. Kanaatiifuu maaliif maatiin keenya waan kana mootummaatti nuun labsine, maaf mootummaatti nuun dhiine waan jedhamutu jira. Argaa jirtanii yeroo darbes ji'uma kana keessa jechaadha yeroo dhiyooti. Bolowwan keenya hedduutu galaana irratti wanta hin taane ta'ee qurxummii nyaatamee waa hedduutu jira. Namoonni hedduu waan kana dubbataa jiran irraa ani maanaan isin wanni isin jechuu barbaadu warroottan biyyoota biraa deemna jettanii galaana adda kuttanii deemtan hedduun keessanii yeroo kanatti osoo walii gad deddeemuun baatame baay'ee gaariidha. Maaliif jennaan yerootti namni biyya ormaa garaan walaafu miti. Haalli jiruuf jireenya keenya akkuma beektan waliin beekna. Garuu immoo maaltu jira amma keessumatti warri dubbiin hamtuu taate jirtu Saudi Arabiyaa keessatti jechaadha. Obbolowwan keenya, obboleettiiwwan keenya, obboleessa keenya namoonni gurguddoon namoonni abbootiin ta'uu danda'anii dhimma jiruuf jireenya mijeeffachuuf jedhanii maatii isaanii guddifachuuf jedhanii warri biyyaa ba'antu jiranii. Isaan kun yeroo kana poolisoota biyya sanaan qabamanii mana hidhaa tokko keessatti dabaramanii jiran. Isa kana odeeffannoo guutuu ijoollee baqattoota achi keessa galanii qabamanii jiranii nan dhagaye. Amma yeroo muraasaan dura dhaga'een kan akka kana galee dubbadhu kan na godhe. Maaliif jennaani dhimmichi dhimma ulfaataadha jechuun warra as keessa jirru warra as keessa teenye ilaallu tarii nutti fakkaachuu dhiisu mala. Haalli jiruuf jireenya biyya keenyaa nu mijachuu baatus warra biyya ormaatiin poolisii biyya ormaatiin mootummaa biyya ormaatiin dararaman caalatti garuu waan barbaachisu yoo ta'e numa wayya jedheetin ilaala. Maaliif ijoolleen kun yeroo kanatti mana hidhaa sana keessatti ho'a sana keessatti an dhaqee argee miti. Egaa waanuma haaluma ijoolleen nuu kaasan irraa akka dhaga'edha. Hin ulfaata akka namni teenye ilaallu kana miti akka odeeffannoo qabnutti. Kanaatiifuu maatiin isaanii haa ta'u obboloottan keenya kamis taatanii biyyoota biraa jirtanis waan kana irratti maal ta'a yoo wanti ta'e hojjetame? Maal ta'a lubbuun sun yoo baraarame? Daa'imman ilmaan baatanii warri jirantu jirani. Isa kanaaf yoo falafallee maal ta'a jirana? Keenya yeroo hunda siyaasa wal qabsiisuuf miti. Boo'icha waan hundu akkaataatti baanus boo'icha akkaataatti gallus boo'icha dhugaa dubbachuudhaaf jechuun waa'een keenya xiqqooshi baay'ee ulfaata. Kanaatiifuu akka nam tokkotti waan kanarraa dubbachuuf yaada dubbadhe malee dandeetti qabaadheen ijoollee kanaa fi maatiiwwan achi jiraniif gargaarsa godheen akkas taasisa jechuu koo miti. Maaliif hojjettani haallichi baay'ee ulfaataadha. Namaan tolu haallichi.
baay'ee jajjabaadha. Kanaatiifuu yoo dandeessa warri dandeettii qabdan warri waan kana furuu dandeessan ani maana Oromummaa sanirra kaa'eera. Warri waan kana gurmeessitanii ijoollee kanaaf haala mijeessuu dandeessan yoo hin dandeenye imaana sanitti haa ta'u sheer godhaatee wal dhageessisaa jechuun ani beekamtii addaa barbaademti kana isin dhufe adaraa keessan ijoolleen kan achitti rakkataa jiru ilmaan jechuun normaali sabni kaanis keessan jira keessumattuu dhimmi baqachuu wal qabu maatii isaanii bira akka qaqqabu qaamni kamuu akka waan kana beeku osoo goone baay'ee gaariidha. Jechuun yeroo baay'ee nu waan dubbannuuf wanni nun goonu tuffii matti wal qabsiifnee dhiifne waa tuffachuu waa wanteechuu osoo hin taane aga danda'ametti obboloonni keenya achi keessatti rakkataa jiran abbootiin keenya achi keessatti canqamaa jiran haadholiin keenya akkas daa'imman baatan achi keessatti rakkataa jirani ara maana sanatti taatu an baay'isuma dhugaa dubbachuudhaaf akka itti wal gama danda'ameen gargaarsa godhaa fi sagalee mataa fi jechuun nama wanteedha baay'ee nama gaddisa kaan maraatee sammuu of gadhiisee kaan finyoon of hodhee fajjeesee xiqqoo ishee namatti ulfaata. Kanaatiifuu an nagaallee isiniin hin jenne jechuun an immoo mucaan daa'imni tokko dubbatu jechuun an baay'ee xiqqoo namatti dhaga'ama jechuun Oromummaa masa dhugaa yoo ta'e namatti dhaga'ama. Gidduun galee waan kana isinitti dubbachuuf dirqame isinin jaaladha isinin kabaja viidiyoo kana immoo namoota baay'eetti sheer nuu godha nama qaama kana kafar gochuu danda'u gama maallaqaatiinis ta'e gama mootummaatti iyyuu dandeettii dhageettii qabus yoo ta'e adaraa imaanaan isinitti haa ta'u ijoolleen kun rakkina keessa jiranii abbootiin keenya haadhotiin keenya si warri biyya alaa keessa jirtanis tarii ijoollonni biyya keessa jiran waan kana battalatti nama qaqqabsiisuu dadhabuu dandeenya sababa konnekshinii waan adda addaatiin garuu warri biyya keessa hin jirre warri biyya alaa jirtan baay'een keessan dandeetti kana waan qabdanii fi sheer godhaatii viidiyoo kanaati namoota baay'ee bira nuuf haa ga'u obbolottan keenya mana hidhaa keessa jiran haga tokko furmaata argatanii warri galanis galanii jiranii warri hin galle hedduutu jira akka jedhamutti akka odeeffannoon tokko mucaan tokko yeroo darbe dubbatutti warra waggaa tokko ture caalaatti waggaa tokko ture caalaatti warra ji'a tokkoof wayi turetu galee warra ji'a lamaa galee warra ji'a sadii galee jedhamaa jira isaan sun maa galanii osoo hin taane haga danda'ametti imaana sanitti haa ta'u waan kana sheer godhaa wal qaqqabsiisaati gama mootummaatiinis haa ta'u gama uummata kamiinis haa ta'u uummanni kun mana hidhaatti dararamaa jiru nyaata dhabee dhugaatii dhabee kaan maraatee akkaataa itti miiccatu dhabee akkaataa itti mana yaalaa deemu dhabee dhiphataa jiru hedduu jira Saudi Arabiyaa keessatti imaana sanitti haa ta'u waan kana walaa gargaarru sheer walaa yaa goonu sheer walii gochuun jechuun namni maallaqa qofaan miti kan wal gargaaru sheer walii gochuun uummata dhageechisuun namni tokko as keessaa namni furmaata kanaaf waan kanaaf furmaata ta'u jiraachuu mala isa kana nama sana bira tarii yoo nuu qaqqabe furmaata ta'a ijoollee kanaaf uummatatti jiru kanaaf abbootii keenya haadhotii keenyatti jiraniif furmaata ta'a namoota jajjaboo jiruu fooyyeffachuuf biyyaa ba'an achitti maatii horatanii hedduu dararamaa jirantu jiranii akka ijoolleen dubbachaa jiranitti waan kana uummata biraan nu hugaa isin jaalanna isin kabajna halkan gaarii isinii haa ta'u kan immoo obboloonni keenya maatiin keenya achi jiran hundi guutuun furmaata argatanii haga tokko dhabaa mannaa obboleessa maraatu wayyaasa jedhan tokko jechaadha. Mootummaa biyya ormaatiin darariin taane akkasitti irra ga'uurra imaana sanitti haa ta'u waan kana waliin gaati waan tokkoon haa ga'amu nagaan bula isinin jaaladha isinin kabaja halkan gaarii.